أشم يا أجائبة الأمر جيبو يا أبو بنير ها رموزا بكو ديرانا ماني كفو نجما ولي قلعني ترككو شمرا هوا من قدو وكانوا جرات تنجرون وان قدو ها أكم جرتن نقوم أكم جرتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا خود تابعو invite قرأ share قرأ يا invite قرأ share قرأ وليد الدبر سامي invite share قرأ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم جرتن رومو سبكو ديرا دلاني كفو نجما ولي قلعني كقو شمرن هوا من كدو وغانو جرات تنجرونو وان كدو يا شير invite قد آدامي حالا يرو رتي شيني خيسان دبتشوف ديما بغانا جان دفتن اندي خيسانوي شير invite قد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغانا جان دفتن ها بغانا جان دفتن أكميو ها نقوم قبدني زين نقوم قبدني ها وان دافلوس هوغنان شيطانا قدام كن قدا جرو اسني دبچو يانا شير قدام سغلي ولي تهونو ججباچو جرتي فكاتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغانا جان دفتن هندي كيسنو ها هندي كيچنو اي ها رومو سبكو ديرا دلاني ددددنا ولي غلاني ديني وني ندور كبيتا تكما رومون در قبدو ولي در هدون نسن ندور كيتي ها غوسان غندان مالقان غري جارچو ايغلبيتا نمني خينيا الا تايه دنداخون غوساسين قبو غوساسين جارني مالقاسين قبو غندوماسين قبو وني تكتين اني قبو دوغا قفاي سيغل زمن نمني غوسا والجاري غندا والجاري غرتي اورمو ديغو تاتي سيغل الا شيطان تيچو اني اورمو برسيسي خنا يچو سو سني في سغلي مسكينات رب مبرد دغيم غرو ابان دوغا نما دغيا وانا ابان دوغا دغو سيغل ركون انجرو مي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اوسو وري ارتي مرتاي هو ورغو سنق ابو تاتي ورغو سان والإجارة تاتي ورغو بريق ابو تاتي ميديان كن سوس شيء نديرو الرواي مالي تبجو دي هي نمني خبني ألسيني ويجي يا شيخ مي يعني سكينة ربي أنا زين أبا دوغاخن أبا حقاخن ورما حقاقو فاجل دي ما يجو سيغل ها سرقون انجرو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مي اسن invite share قدادا اسنف دبنا نتي ورّي غندومبان قمني ورّي غوسمان انجارمني ورّي مالك آفنا من ديگر ورّي مالك أدبني جنني نما مرميني سيغل ورّي تلفون فا جاور نجلا خاسو دي جنني جاوري مرميني ها ورّي دوغما فدابتو سون غرتي غا دوغما وجدابنا مالف نتي دفقان بولادا نما توكوتي ناجم ربي خينيا قفا خدنا يا ربي فياتينيا نوديسي يا ربي خالق غرتي ندلغچيفتي فيا نوغلچو جرتا جن ربي خينيا قفا خدنا سيغل سنيفو نوتيغا
ilmaan Oromoo hundinuu shayxaana Oromoofu sagalee taanaa jechuudha. Maaliif? Watak gosummaan qabnu, gandummaan qabnu, maalummaan qabnu namarraa gartee wanti fudhannu hin qabnu gartee wanni nuti deeggarru dhugaa qofaa jechuudha. Isin gartee gaa mee yoo isinii mijjate sheer godha sagalee yoo nama isiniif jecha gatii kafaleef ta'uun isinii mijjate warri gosummaan jaaramte yoo gosummaan teessan isinii hayyamte warri gareen jaarame yoo gareen teessan isinii hayyamte mee sheer godha nuti warri Oromummaan jaarame shayxaana Oromoof illee sagalee taanaa jechuudha. Warra dhugaati abbaa barbaade dhugaa qabaannaan sagalee taanaaf jechuudha. Saniifu hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii ammattiin seena irra deebuudhaan hundi keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanneen salaamtaa kanan jenne yooyyaa ilmaan ayyaa hundi keessanuu jenne harka fuune musliman jenne kiristaanan jenne hundi keessanuu duraan dursuun ozooniin sagantaa tiyyan eegaliin Shinnigaa award yookaan badhaasa Shinnigaa saandee kana September 7tti dhuftanii mana Sheekka Abbutatti gartee warra taalendii Oromoo taalendii kana warra adda addaa ummata isaaniitiif sagalee ta'u dhaan gartee sagalee kiloolee ijoollee ola deemtuu fi artistoota buleeyyiidhaan qopheessinee waan jirruuf jecha dhuftanii akka hirmaattanii dhageeffattanii taap koppiliinkii gootan asumaan isin afeerraa jechuudha. September 7 Shinnigaa award Shinnigaa jechuun namni hin beekne hin jiru. Shinnigaa sani tokkummaa keenya irra fiddee akka taayyeedha. Sheekka Abbutaa gaara mul'ata dhalatee taayyee garba gurraacha dhalatee sagalee ta'u kagoote Shinnigaa sanii jechuudha. Soo saniifu gartee Shinnigaa award jenneeti gartee badhaasa Shinnigaa qopheessite jenneeti. Shinnigaa irraa hafuun hin ta'u namni Oromoo ifiin jettu Shinnigaa dhuftee taap gootee koppiliinkii gootee tiktoka sheekaa jala dhuftee akkasitti waan Oromoo akka jajjabeessitu kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Mana gosummaan keessa hin jirre gandummaan keessa hin jirre mana tokkummaa sagalee dhugaa dhuftanii akka gartee Shinnigaa irratti hirmaattan asumaan afeeramtanii jirti hundi keessanuu maamiloonni kiyya ka feesbuukaatiis ka tiktoka kiyya hin qabne illee tiktoka kiyya jala dhaqaa Sheekka Abbutaa jaa kakuma diidamii moo maal qabu tokko kiyya kakuma 300 qabu sun maqaa kiyyaan banate malee kiyyaa miti. Akkasitti kiyyan ta'in jala deemte follow gootanii gartee hin rakkatinaa gartee ergaan hangana je haala yeroo jetti sagantaan tiyya ta'arra haala yeroo duraan dursuudhaan ilmaan Oromoo ilmaan sabaa ilmaan biyyaa baga gammaddan baga gammannee jedhu. Maaliif baga gammaddan baga gammannee? Dhiirti leencii guyyaa du'u, guyyaa rakkatu, guyyaa hidhamu, guyyaa cinqamu boohee saba isaan boochisu jechuudha. Saba isaa onnachiisaa jechuudha. Biitiin laaftu ijaaramtu jirtu. Ameerikaa har'a nuti gurraachi keessa yaanee dalagannu kana dhiiraatu gartee sareen itti foon isaa nyaattee itti torchi ta'ee itti du'ee itti rakkatee Ameerikaa tana Ameerikaa godhee gurraachi akka mataa ol qabatu godhee jechuudha. Saawuz Afrikaa har'a gartee nuti hundi itti bannu tana dhiiraatu gartee gatii itti kafalee huun itti hidhamee huun itti du'ee huun itti torchi ta'ee huun itti kawaboonti yommaa gartee gaara keessaa dhukkee godhu jirtu kanatti gartee gaara seenee dhukkee godhee Saawuz Afrikaa san Saawuz Afrikaa godhee jechuudha. Gaanaas akkanumaa jechuudha. Keeniyuma ollaa keenyaa kana dhiiraatu itti gudeedame isii bilisoomsu dhiiraatu itti hidhamee itti caphee jechuudha. Garuu har'a wanniin baga gammaddan baga gammanne isiniin jeef dhiira akkasiisan arkachuu keenyaa sun eenyu taayyee dandayaati.
nama gitan qabne nama hiriyaan qabne nama paaspoortiin Ameerikaa harka haayyamte deemi jedhanii gartee baalagizeen nuutu si fuudhee si oofaa jedhanii baalagizeen ganda isaanii takka uuftetti dhufte shayxaanni daafloosilleen hayyamee fi narraa si oofaa jee biyyatiyya keessatti biyyee ta'a malee saba kiyyaa wajjiin qaaleensa jireenyaa qooddadha malee saba kiyyaa wajjiin gibiraan gidirfama malee saba kiyyaa wajjiin hidhamee cafaqama malee yoo du'a taate saba kiyyaa wajjiin ajjeefama malee si gale yoo bal'oo taate saba kiyyaa wajjiin bal'oo baha malee ummata na amanee na filate ganee paaspoortii isin na kennitan hin barbaadu jee paaspoortii Ameerikaa irra didee Awurooppaa miti Saawudii miti Dubaayii miti Maalii miti paaspoortii Ameerikaa harkarra kennamee fi akka viizitaa godhanii baasuu kaaniiti abadan jeedidee leenca akkanaa qabaachuu keessaniif baga gammaddan baga gammannee